Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Kibxata Waxabajjii 13 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu dhaggeeffattoota Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Kun qophii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Marii maqaa egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jechuun magaalaa Naqqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootawwan qeerroo magaalaa Naqqamteen dhalachuun himame. Mootummaan goleessituu wayyaanee godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jechuun erga guyyaa gaafa jimaataa irraa kaasuun uummata magaalatti walitti qabuun uummata nagaa dhorkaa turteetti. Sirni wayyaanee kun hundeen isaa holola kijibaa fi hannaan kan gad dhaabbate godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee istaadiyeemii Wallaggaa keessatti uummata nagaa walitti qabuun holola misoomaatiin uummata leeqaa faanfajjeessaa turteetti. Namtichi atakaaroo kijibaan biyya bulchaa jiru Hayilemaariyaam Dassaalenyi fi jala deemtuun isaa obbo Lammaa Magarsaa akkasumas Abbaa Duulaa Gammadaa bakka argamanitti gootawwan qeerroon magaalaa Naqqamtee diddaa sirna wayyaaneef qaban irraa kan ka'an guutummaa uummata walitti qabamanii jiranii fi humna waraanaa akka dirree waraanaatti meeshaa hidhatee marsee jiru gidduutti wallee warraaqsaa jalqabuun sagantichi haalaan akka hin geggeeffamne taasisanii akka jiran himame. Kanumaan wal qabates yeroo muummichi ministeeraa haasaa taasisuuf eegalutti uummanni soba kana hin dhaggeeffannu diina keenyarraa gaarii maalii eeggana jechuun dirree istaadiyeemii gadhiisee yaa'aa utuu jiru humni waraanaa naannoo sana marsanii jiran akka uummanni dirqamaan dhaggeeffatu taasisuuf dhiibbaa godhaniin dargaggoonnii fi uummanni hedduun reebicha waraanni sirna wayyaanee irratti raawwateen miidhaa cimaan akka irra ga'e qeerroon leeqaa gabaasan. Baroota hedduudhaaf qaama mootummaa kanaan sossobamaa kan ture uummanni kun istaadiyeemii Wallaggaa wal qabatee mootummaa kanarraa abdii misoomaa tokkollee akka hin qabne hubachuudhaan mormii mootummaa kana irraa qabanis carraa kana fayyadamuudhaan akka dhageessifatan gabaasni qeerroo magaalaa Naqqamteerraa nu qaqqabee ifa godhee jira. Gaafa ijaarsaa jalqabamu waggaa 3 haga 5tti akka xumuramu kan waadaa galame istaadiyeemii Wallaggaa har'a waggaa salgaffaasaatti sanuu utuu ijaarsaa hin xumuramin sagantaa eebbaa geggeessina jechuun aangawoonni mootummaa wayyaanee uummata dammaqe kana sossobuuf yaaluudhaan uummannis bifa taajabbiidhaan saganticha irratti kan hirmaate utuu gureetti qabee haasaa isaanii dhaggeeffatin waltajjii irratti salphisuudhaan ilaalcha isaaniif qabu mirkaneessee akka deeme gabaafamee jira. Dabalataanis ergamtoonni OPDOf amanamoo ta'uun uummata Oromoo nagaa dhorkaa turan ammas guutummaa golee Oromiyaa keessa oliif gaddeemuudhaan uummata Oromootti gurra duuchuu isaanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan murni bicuu gogaa hoolaa uffachuun uummata Oromoo bukkeetti fudhatama argachuuf jecha sobaan hololuun beekamu maqaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin jedhu Lammaa Magarsaa torban kana guutuu godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteef naannoo ishee keessa oliif gaddeemuun maqaa misooma sobaatiin uummatatti hololaan lafa dhiphisaa jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Sirni wayyaaneef dhadhaabbata ta'uun uummata Oromoo irratti bara bittaa gabrummaa dheeressuuf kutatee kan ka'e Lammaa Magarsaa maqaa misoomaa fi kiraa sassaabdummaa akkasumas gaaffii uummata Oromoo karaa nagaatiin deebisna jechuun guutummaa Oromiyaa keessa deemuudhaan uummata Oromoo irratti kijibaa jira. Addatti immoo torban darbe kana keessa Lammaan godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee fi naannoo ishee keessa oliif gaddeemuun maqaa misoomaa da'eeffachuudhaan uummata godinichaa faanfajjeessaa akka jirutu himame. Murni wayyaaneef bitame kun torban darbe magaalaa Naqqamtee keessa dhuunfachuun maqaa hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarree ture eebbisiisna jechuunis uummata goolaa jiraachuu qeerroon magaalaa Naqqamtee addeessanii jiru.
kun kanumaan osoo jirus ergamtichi wayyaanee maqaa egzibeeshinii nageenyaa akkasumas warshaa timaatimaa fi warshaa cuunfaa isiniif dhaamna jedhuun uummata magaalaa Naqqamtee oliif gad oofaa akka turetu eerame. Misoomni ergamtoonni wayyaanee oppiidoon eebbisiisuuf gara leeqaatti imalan keessaa parsantiin walakkaan akka hin hojjetamin jiru garuu namoonni ijaan argan ragaa quubsaa kennanii jiru. Hospitaalli fi istaadiyeemiin wayyaaneen eebbisna jettee uummata magaalaa Naqqamtee itti gooltu walakkaan isaa hojjetame kan hin xumuramnee fi qulqullinaan hojjetamaa akka hin jirre ta'us maddeen qeerroo itti dabaluun gabaasee jira. Waraanni sirna wayyaanis guutummaa magaalaa Naqqamteef naannoo ishee dhuunfachuun uummata bahaaf gala dhorkaa akka turan maddeen qeerroo leeqaa gabaasan. Shirri wayyaaniin tartiiba qubee jijjiiruu jettee asiin baate wayyaanee fi ergamtuu Tigree Oppiidiyoo rifaatuu guddaa keessa galchuun godinaalee hundatti uummata yaaftee qubeen hin jijjiiramne hin jijjiiramus jettee ololaa jiraachuun dhagahamee jira. Bifuma kanaan godina Arsii aanaa Amminyaattis maatii barattootaa walitti qabdee qubeen jijjiirame jechuun kan biyya keessaa fi alaa afarfamaa jiru kijiba. Kanaafuu uummanni keenya oduu akkasiif gurra hin kenninaa jettee kijibaa jiraachuu maddeen oduu qeerroo aanaa Ammiyaa irraa nu qaqqabee ifa godhee jira. Akkasumas Oppiidoon godina Arsii aanaa Honqooloo Waabeetti dilbata darbe gandoota hundatti barattootaa fi maatii barattootaa walitti qabdee qubeen hin jijjiiramne humnoota uummata fincilaaf kakaasuu fedhantu akkas jedha malee tartiibni qubee ni sirreeffama malee qubeen haa jijjiiramuu hin jenne mootummaan jechuudhaan uummatatti kijibaa jiraachuu maddeen qeerroo gabaasanii jiru. Tartiibni qubee afaan Oromoo jijjiiramuu garuu kitaabonni afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaa amma hojiirra jiran ragaadha. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Aqaaqiitti marii haala yeroo jechuun ganda gandaan uummanni walitti qabamee haala jijjiirama qubee afaan Oromoo jechuun uummata afaan fajjeessaa jiraachuun dhagahamee jira. Akka gabaafni achirraan arganne himutti addi bilisummaa Oromoo qubeen jijjiiramuu hin qabu jedhee qubee mootummaan barnootaaf haala fooyya'aa ta'een dhiyeessaa jiru qeequun uummata fincilaaf kakaasaa jira jechuun kaabinoonni ganda gandarraa ramadamanii uummata afaan fajjeessaa jiraachuu maddeen keenya naannawaa sanii gabaasanii jiru. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataatti xaa'oon uummataaf akka hin raabsamne dhorkaa jiru. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataatti xaa'oon namoota harka qalleeyyiidhaaf gurguramaa akka hin jirre maddeen oduu keenyaa gabaasanii jiru. Akka gabaasni achirraa nu qaqqabe addeessutti xaa'oon gatii qaalii ta'uu irraa kan ka'e namoonni harka qalleeyyiin bitachuu akka hin dandeenye gochuun bulchiinsi magaalattii uummata ittiin saamaa jiraachuun dhagahamee jira. Akkasumas aanaalee godina Oromiyaa keessa jiran hedduu keessatti hanqinni xaa'oo mudachuun qote bulaan rakkachaa akka jiru dhagahameera. Godina Shaggar Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Gindabaratii fi magaalaa Kaachisiitti loltoonni sirna wayyaanee uummata dararuu itti fufaa jiraachuu qeerroon Gindabaratii fi Kaachisii gabaasan. Erga baatii lamaa hanga ammaatti galgala yeroo mara sa'a lamaa booda namni kamuu daandiirra deemuu akka hin dandeenyee fi reebichi hamaan ilmaan namaaf hin barbaachifne akka uummata irratti raawwatamaa jiru gabaasni qeerroo ni addeessa. Mootummaan wayyaanee qabeenyaa fi lafa uummata keenyaa saamee ormaaf qircee saba Oromoo hiyyeessa taasisaa jiru xiqqaatee uummata keenya irratti reebichaaf dararaa hamaa irratti raawwachuun akka sabni Oromoo qe'ee isaa gadhiisee godaanu akka of jibbu akka abdii kutatu yaadanii gocha gara jabinaa raawwataa jiran. Duguggaa sanyii ajjeechaa fi hidhaan uummata dadhabnaan warreen du'aa fi hidhaarraa afan reebichaan dararaa jiraachuu uummanni ni dubbatu. Kun ta'us sirna wayyaanee umuriidhaan bubbulchus boolla kufaatii ishee kan gad fageessaa jiru malee warraaqsa uummataa dhaabsisuu hin dandeessu. Gochi diinummaa kun laphee ilmaan Oromoo keessatti hadhaa qeerroo qarree fi saba Oromoo keessatti kulkulsee kan kaa'udha malee kan duubattiin deebisu akka hin taane qeerroon gindoo himan. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dadariitti rakkoon tajaajila bishaan dhugaatii hawaasa magaalattii hubaa jira. Hawaasni Oromoo kan garas jiru dheebuun miidhamaa akka jiran dhagahame. Jiraattonni magaalaa Dadarii fi kan naannoo sana jiran bishaan dhugaatii waan dhabaniif bakka tokkitti bishaan jirtutti waan rakkisuun rakkoo hamaaf saaxilamanii akka jiran gabaafamee jira. Inni jiruyyuu hojjechuu dhiisuudhaan kanuma duraan argatan dhabanii miidhamaa akka jiranis dhagahame. Akka bulchiinsni aanaa Dadar himutti sababni hanqina bishaan kanaa paampiin bishaan ol darbu humna ifaatiin waan gubateef jedhan. Itti gaafatamaan waajjira bishaan dhugaatii aanaa sanii obbo Adnaan Abdii paampiin bishaan ol darbu gubachuu isaatiin tajaajila bishaanii kennuuf rakkoowwan ture kaasuun paampii haarawaa tajaajila bishaan dhugaatii Oromiyaarraa fiduuf akka suphamu taasifama jedhan.
Kanuma wal qabates obbo Adinaan akka jedhanitti piroojeektiin bishaan magaalaa Dadar kan amma jiru yeroo dheeraa dura namoota 4,000 hin caalleef kan hojjetame ta'uu fi amma garuu namoota 30,000 ol tajaajilaa jiraachuu addeessan. Rakkoo kana furuuf jecha piroojeektiin haaraa qarshii miliyoona 40 ol fudhatee osoo hojiitti hin jijjiirin nyaatee jiraachuu jiraattonni naannoo sanaa dubbatan. Walgahii irratti fi bakka adda addaatti dabballeen OPDO rakkoo keessan hundi furamuuf jiraata keessattuu dhimma rakkoo bishaaniitti wal qabsiisee piroojeektiin jalqabne bara dhufutti xumuramee guutummaatti akka isin qaqqabu ta'uu isin beeksisna jecha abdii sobaatiin hawaasa gurra duuchaa akka jirantu himame. Akka jiraattonni jedhanitti uummanni dheebuun hubaman kunneen yeroo waajjiratti iyyatan waajjirri magaalaa dubbii kana kaafnaan ni hidhamtan jechuudhaan akka doorsisaa jiranis dhagahamee jira. Hoogganaan warshaa Alleed Chemicals jedhamu haleelamuun ibsame. Warshaan maqaaf qabeenyummaan isaa kan hindii ta'uun himamu garuu sheerii wayyaanee kan ta'e Alleed Chemicals jedhamu giddugala Oromiyaa magaalaa Caancoo fi Darbaa gidduutti akka argamu kan ibsan maddeen. Hoogganaa warshaa kanaa kan ta'e namni maqaan isaa Saandiip jedhamu Waxabajjii 9 bara 2017 halkan tarkaanfii irratti fudhatameen haleelamuu hubachiisu. Dhumarratti barattoota Oromoo lama maqaan isaanii Balaay Zallaqee fi Amaanuel Agaree kan jedhaman yuunivarsiitii Asmaraa keessaa ukkaanfamanii fuudhamanii mana hidhaa Samaraatti dararamaa akka jiran dhagahame. Barattoonni kunniin gaafa guyyaa 24 ji'a Salgeffaa bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti jeequmsa yuunivarsiitii sana keessatti mudateen hokkaraa uumtanii jechuun ukkaamsanii fuudhanii gara mana hidhaatti galchanii achittis reebicha akka malee fi haala qilleensa hamaa keessatti hidhanii dararaa guddaan akka irra gahaa jiran himame. Barattoonni kunniin qormaata isaanii irraa dhorkamanii akka jiranis maddeen oduu bakkicharraa arganne ifa godhee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabannee dhiyaadhe kanuma. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa Jaalli Biiftuu Galgaloon dhiyaatuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni qaamte alagaan sinnaartu yoomuu lafee janootaan ijaarame. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni qaamte alagaan sinnaartu yoomuu lafee ijoollee keen ijaarame. Ani gabrummaa baadhee akka horiititti buluu nyaadhe jedheen garaa kutadhe irree dhiiraa filadhe gogombiisaan jira kunoo hidhadhe. Loliya qeerroo biyya baakeetiin sumaabdiini sirraan dhiyeessinee daangarraa kukuffisaa jira wobooni. Ani gabrummaa baadhee akka horiititti buluu nyaadhe jedheen garaa kutadhe irree dhiiraa filadhe gogombiisaan jira kunoo hidhadhe. Loliya qeerroo biyya baakeetiin sumaabdiini sirraan dhiyeessinee daangarraa kukuffisaa jira wobooni. Warri qabsiisanii lubbuttiin kuusannee kan of wareeganii Oromiyaa irraa dhiigaan sararanii galmaan gaa'uu qabnaa kaayyoo jaalleewwanii. Oromiyaa irraa dhiigaan sararanii galmaan gaa'uu qabnaa kaayyoo jaalleewwanii. Jeneraal Taaddee Birruu kees guddinaa tumsa kaabbadaa buzuna shiif alamuu qixxeessa. Mul'ata faayisoof kan akka baaroo tumsa Hayilee Fidaa fi Jaarraa Abbaa Gadaa. Amiin Abdul
ulfaataaf taasifaa huncaa madaa Mutama hawaasiif jaalma garsaa baree Haji Adamsaa doof kan akka Useen Bunee Nadhi gammadaa fi kan akka boruu dinne Goota kanaa damne mee akka miiramne walii galuun ni beediinaaf karaasa Diinaaf karaa banne Diinaaf karaa banne Namne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jirra falmachaa jirra nu warrallee namne waadaa seennees nuti galmaan keenya saba keenyaaf lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya namne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jirra falmachaa jirra nu warrallee namne waadaa seennees nuti galmaan keenya saba keenyaaf lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya Elemoo giltuutu dhukaasee jalqabaa Falmattoota haqaa Wadaada Dilgaasaaf jaalpurii sooboru Maammoo Mazaamiriif Jeneraal Waaqoobuutu Yoo loluu gootummaan hiddaan akkaasonsa Jaallaggasaa wagii urjii lola keessa Goota kanaa damne mee akka miiramne walii galuun ni beediinaaf karaa banne Diinaaf karaa banne Diinaaf karaa banne Ani Oromoo jedhii falmadhu mataa gadi hin qabeeni Abbaan feetes yoo galte gantuuf gurran kenniini Wareegama guddaa baasinaaltu abashaani Gabrummaa kalee sanatti hin deebi'u ni beeka Oromooni Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma Rorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma Rorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka Innaasee sammudame yeroo roorroon siigame eenyutti mataa gurba lammiitti malee Barrin dabartii naftu lammiin galiyyaa yartu Garaan dhiiraa tokkuma seenaan leessuu maaluma yookaan kufuu yookaan kuffisuu malee Kutataan garaa kiyya namuuna baruu 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 malee Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni qaamte Alagaan si nyaattu yoomuu lafee jagnootaan ijaare Waa hundaa magaarsita maaltu sirraa dhaabama Irra keedda dhaabdamma kanaafan diinamu Irra keedda dhaabdamma kanaafan diinamu Abbaan feete saagal gantuun gantuma haaba Abbaan feete saagal gantuun gantuma haaba Rorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka Abbaan feete saagal gantuun gantuma haaba Abbaan feete saagal gantuun gantuma haaba Rorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka Jibichaa fi sardiida gowwaasan akka hin taane cimsinee of eeggannu. Wayyaanee rirmaa yoo of eeggachuu baatan urtee seentee nyaattee nama fixxi. Warri murna kanaa akka jaarmiyaattis ta'e akka nama dhuunfaatti amanee itti hiiqe hundi balaa adda addaaf saaxilamaas jira. Murna tana waliin ta'anii waan faayidaa qabu haasa'uun karaa haqaa fi nagahaan waliin dubbachuu fi mari'achuun darbees waliin hojjechuun gonkumaa hin danda'amu. Wayyaaneen murna amanamtu miti. Naamusa hin qabdu. Seeraaf hin bitamtu. Hojiin ishii martuu hojii kijibaa fi waliin dhahanii yeroof rakkoo bira darbuuti.
walumaa galatti murni kun isa har'a jettee borganama isa ganama jettee galgalatti hin deebitu. Murni haala kanaan waggoota 26 darbaniif uummata biratti beekamtu kun hojiin ishii ijoon hidhaa, ajjeechaa, saamichaa fi dararaa ta'e kunoo yeroo dhiyoon as eenyummaa ishii isa dhugaa dhoksitee as bahuuf tattaafachaa jirti. Osoo uummanni yeeyyii ta'uu ishii addabaabayitti beekuu gogaa hoolaa haguuggattee isin mooksa jechaa jirti. Murni kun maqaa rakkoo siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa jiru mariin fixuuf kunoo qophaa'eera jettee hololaa turte. Erga qabsoon Oromoo finiinee ka'ee hudhee qabee as ololli geggeessaa jirtu kanuma. Amma ammaatti wanti gadi bahee mul'ate jiraachuu baatus baatilee 6 darbaniif irra deddeebiin rakkoo siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa jiru karaa nagahaan fixuuf kunoo dhaaba akkasii fi akkana jedhamu waliin marii geggeessaan jira jechaa turte jechaas jirti. Namoonni fi jaarmiyaaleen tokko tokkos warri amala wayyaanee hin beeknee fi osoo beekanuu ammoo aangoo nuuf qunxurtii jedhanii abdiirra bulfatan holola kana hordofanii yoo deebi'anii waliin hololanis arginee dhagayaa turreerra. Haa ta'uutii wayyaaneen yoomiyyuu amala ishiisa akka dirmaa fi isa akka bifa gaararraa jijjiiramaa oolu san waan hin jijjiirranneef mariin bitaa mirgaa irraa hololamaa ture sun kunoo amma ammaatti as buuteen isaa dhabameera. Eenyummaan wayyaaneen ni dhugaa sunis kunoo deebi'ee ifa bahee warri marii geggeessaa jirra jedhee hololaa ture sun deebi'ee kunoo wal abaaraa fi wal himachaa jiru. Mormitoonni maqaaf illee ta'uu xiqqoo wayyaaneedhaan ni mormu jedhaman hundi isaaniituu har'a marii kana keessaa bahaniiru. Shiraa fi daba wayyaaneen deemtuun hubachuu dhabuun marii jedhanii wayyaanee waliin yeroo isaanii gubaa turuuttis gaabbii qaban agarsiisaa jiru. Wayyaaneen dhuguma karaa nagahaa rakkoo biyya sanii fixuuf fedhii qabaattee osoo hin taane dhiibbaa yookaan dhiphuu qabsoon Oromoo itti bulcheen akka holola kana fiddee namni hin beekne hin jiru. Sabboontonni qabsaa'onni dhugaas kanuma hubachuun mariirraa hololamaa ture kana calqabumarraa balaaleffachaa dubbii shiraa ta'uu isaa ibsaa turani. Hololli kun holola fakkeessii ta'uu ibsaa turani. Kan jedhame hin olleetii kunoo oolee osoo hin buliin paartileen akka Madirak, Samaayaawii paartii fi kanneen biroo marii wayyaanee kana dhiisanii bahani. Haalli kun ammoo caalaatti wayyaaneen bineettii yeeyyii gogaa hoolaa haguuggattee shira dalagaa jirtu ta'uu caalaatti mul'isee mirkaneesse. Akkuma argaa fi dhagaa jirruttis marii hololamaa turee fi kana keessatti kan hafan wayyaanee fi ergamtoota ishiiti. Warri yeroo ammaa kana maqaa dhaabolee mormitootaatiin wayyaanee waliin daldalaa jiru fakkeessitoota maqaa mormituutiin wayyaaneen ijaartedha. Isaanis warra qallaba wayyaaneerraa safartuu kan akka paartii Ayyalaa Cammisoo, Qinijjit kan akka Raappaa yookiin Itoophiyaa Raayii paartii kan Tashaalee Sarboon hogganamu, EDPA, Mi'aadii fi kan kana fakkaatan warra saba kamuu bakka hin buunedha. Isaantu maqaa uummatoota Itoophiyaatiin wayyaanee waliin daldalaa jira. Warri yeroon beekatee biraa deebi'eera. Inni didee wayyaanee amanee faana foqoqee ammoo oolee haa bulu malee dubbii afoola Oromoo keessa jirtu kan jibichaa fi sardidoo gowwaa santu irra gaha. Sardinni gowwaa fi qalbii dhabeettiin takka buriin jibichaa citee naaf bu'een nyaadha jettee osoo jibicha jala deemtuu itti dhiyee jedhama. Sardinni qalbii dhabeettiin tun galgala yoo jibichi yookaan kormi gara mooraa isaa galuu deemus abdii kutachuu dhabuun amma naaf bu'een burii korma kanaa nyaadha odoo jettu faana deemtuu mooraa namaa seente. Abbaan moorichaas sardida mooraasaa seente tana argee reebe yookaan dhaanee ajjeese jedhama. Kan wayyaaneerraa abdii kutachuu didee faana joorus kan xumura isa eeggatu kanuma. Xumurri isaa akkuma sardida gowwaa fi qalbii dhabeettii sanii harka wayyaaneetti bada. Kanarraa ka'uun yeroo wayyaanirraa fagaatanii halaalatti ofirraa ittisuun darbees ofirraa buusuuf qabsaa'uun dubbii fardii fi filannoon qabnedha. Akka seenaan lafa kaa'ee darbetti mootonni Itoophiyaa nagaa hin beekani. Nagaanis aangootti dhufanii hin beekani. Karaa nagaanis aangoorraa bu'anii hin beekani. Deemsi akkasii aadaa isaaniiti miti. Aadaan isaanii abbaan ilma ajjeesee aangoo abbaasaa fudhachuu, obboleessi obboleessa ajjeesee aangoof qabeenya isaa dhaaluudha. Eeyyee aadaa habashoonni ittiin beekaman kana. Kanarraa ka'uun mootummaan habashaarraa keessumaa ammoo murna akka wayyaanirraa nagaa barbaaduun karaa nagahaa dubbii fixanna jedhanii abdachuun of gowwoomsuudha. Waan ta'us waan yaadamus miti. Akka sardida qalbii hin qabne san ta'uudha.
bara saamichaa fi ajjeechaas ofumaa ofirratti dheeressuudha. Kan ta'uu qabu wayyaanee akka dhuftetti deebisuudha. Warri har'a yookaan bor wayyaaneen aangoo nuuf qooddi jettanii jala yaatanis osoo of gowwoomsuu yookaan ofiin taphachuu baattanii dansaadha. Haalli darbee fi jiru isin barsiisuu, isin jiilchuu qaba. Waan hin milkoofneef badheetti yookaan ashuufeetti dadhabuun yoo wayyaanee ta'e malee nama biraa waan fayyaduun qabu. Jaarmiyaaleen biyya keessaas ta'e biyya alaatti of ijaartanii uummata akkasii fi akkanaatiif qabsoofna jettan amala wayyaanee isa dhugaa dagachuun qabdani. Wayyaaneen qabsoo Oromoo fincila xumura gabrummaatiin dhiphattee afaan nagaa fakkeessuuf haasoftu malee keessi ishii yeeyyiidha. Yeeyyii gogaa hoolaa haguuggattee isinitti deemaa jirtudha. Olee sombullee isin nyaatti. Yoo dandeechan biraa deebi'aa of hin nyaachisinaa. Keessumaa warri wayyaaniin aangoo nu qooddi jettanii hamuummattan odoo hamaan afaan isin bu'in osoo afaan walitti qabattanii gaariidha. Habjuun kun habjuu hin milkoofnesi. Wanti gadi fageenyaan hubachuu qabdan warri wayyaanee waliin mariitti jirtan yookaan yaaddan odoo isin karaa nagaa haasa'aa jirra jettanuu isinuma dhaabolee marii kana keessa jirtan keessaa miseensota meeqatu wayyaaneedhaan hidhame, ajjeefame, meeqatu dararame baay'eedha. Kun ammoo wayyaanee rirma ta'uu mul'isa. Kunoo isin seentees walirratti isin ijaaraa afaan wal isin wallaalchisaa fi wal isin nyaachisaa, wal isin shakkisiisaa, walirrattis akka hololtan isin godhaa jirti. Tuffatamaas jirtu. Egaa jaarmiyaaleen saboota akkasii fi akkanaatiif qabsoofna jettan keessumaa kan ani Oromoodhaafan qabsaa'aa jedhu dhugaa kana hubachuun of baraaruun akkaan barbaachisaadha. Wayyaaneen tasumaa murna karaa nagaa fi filannoo fi mariin taasifamuun uummataaf aangoo gadi dhiiftu miti. Deemsi wayyaanee kan waggoota 26 kanuma mirkaneessa. Murni kun waliin dhahaa kaan horiin afaan qabsiisaa, kaan hololaan, kaan ammoo hidhaa fi ajjeesaa as geeche. Bara bittaa fi saamichaas dheereffatte. Wayyaaneen sobduu, fakkeessituu fi dhaaba amala dhaabbataa hin qabnedha. Murni tun kijibduu, waliin dhooftuu fi gantuudha. Dhugaa kana argaa fi dhagaa ammoo wayyaanee waliin yaa'ii taa'uun of salphisuudha. Waraabechaaf dabarsanii of kennuudha. Dhimma uummataatii miti wayyaanee waliin dhimma dhuunfaatu mari'achuun hin danda'amu. Murna akkanaa waliin mari'achuuf karoorfachuun ammoo calqabumarraa'uu yakka. Diina halkanii guyyaa kijibuu akka bifa gaararraa daqiiqaan amala isaa jijjiirraturraayis abdii kutachuu dhabuun of tuffachiisuudha malee bu'aa biraan qabu. Uummata qabsaa'aa fi jirra jedhan irratti bara gabrummaa fi saamichaa dheeressuudha. Addatti ammoo jaarmiyaan dhimma uummata Oromoo karaa nagaa wayyaanee waliin haasa'een fixa jedhu yoo jiraate dhimma uummata Oromootii miti nageenyuma jaarmiyaa isaatiifuu waan hin tolleef yoo yeroon irraa dhaabbatee dansaadha. Kana ta'uu baannaan xumurri jaarmiyaas ta'ee nama dhuunfaa wayyaaneetti michee akkuma sardiidoo buriin jibichaa yookaan kormaa amma naaf bu'ee nyaadha jettee osoo jala deemtu mooraa namaa seentee xumurri uleen dhaanamtee duutee santaa. Kanaafuu namni wayyaaneetti michee kamuu dogongora seenaa ofirratti hojjechaa jirurraa yoo bakka ga'eetti dhaabatee darbees yoo qabsoo eegalamee fincila xumura gabrummaatti makame murna cunqursaa raawwachaa jirtu tana xumuratti gochuu keessatti gumaata tokko ta'aatii of sakatta'uun dhaamsa fardii fi yeroon kennamuu fi hin qabnedha. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati. Barreessaan barruu kanaa Baarentuu Gadaa ture qalamni keenguun ittiin jenna. Horabula. Wayyaane kubsite maltate immarate maali bufsalbeefte wayyaane kubsite maltate immarate maali bufsalbeefte. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf xiyyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.